Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa an Dr. Gamteessaa Muusisaati. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee hemorrhoidii yookaan dhiiguu fiixee udduu kan wal faana ilaallu ta'a. Hemorrhoidii jechuun maal jechuudha isa jedhuu fi dhiita'uu fi dhukkubuu yookaan dhiita'uu ujummoolee dhiiga deebistuu fiixee udduu yookaan anasii irratti fi bubbuu gara gadii irratti yookaan lower rectum irratti mudatudha. Egaa haala kana irratti hundaa'uudhaan hemorrhoidiin yookaan dhiiguun kun bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Innis dhiiguu udduu gara keessaa yookaan bubbuu irratti yookaan lower rectum irratti mudatu yookaan internal hemorrhoid isa jedhamuu fi dhiiguu fiixee udduu gara alaa yookaan munnee irratti mudatu yookaan external hemorrhoid jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Mallattooleen hemorrhoidii kun maal faadha isa jedhu yommuu ilaallu mallattoo isaan agarsiisanii bakka isaan irratti uumaman yookaan hemorrhoidii gara keessaa yookaan internal hemorrhoidii fi hemorrhoidii gara alaa yookaan external hemorrhoid isa jedhamu sana irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf mallattooleen hemorrhoidii gara keessaa yookaan bubbuu irratti yookaan lower rectum irratti mudatee yookaan internal hemorrhoid jedhamee beekamu yeroo bobbaa yookaan boolii baanu dhiiga bobbaa irratti arguu, dhukkubbiin jiraachuu dhiisuu, dhiiga argina malee nama hin dhukkubu yookaan nun dhukkubu jechuudha. Inni kan biraan dhiitoo qaqqabnu yookaan hubannu jiraachuus dhiisuu ni danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko dhiigni baay'atee dhiibbaa uumuun futta'ee ni ba'a yookaan gara alaatti ni ba'a jechuudha. Isaan kana argina. Kanarraa alaa wanti nu dhukkubu baay'een hin jiru jechuudha. Mallattooleen dhiiguu fiixee udduu gara alaa yookaan external hemorrhoidii immoo maal faadha isa jedhuu fi inni kun dhiiguu, hooqsisuu, dhiita'uu, dhukkubuu fi miirri baay'ee dhukkubu jiraachuu ni danda'a. Dhiitoo naannoo fiixee udduu irrattis argamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf mallattooleen isaanii bakka isaan irratti uumaman irratti hundaa'a jechuudha. Sababiilee uumamuu hemorrhoidii yookaan dhiiguu ujummoolee dhiigaa udduu gara gadii irratti argamuu maaliif uumama isa jedhuuf ujummooleen dhiiga deebistuu naannoo fiixee udduu jiran dhiibbaa adda addaatiin dhifamanii yookaan bal'atanii akka dhiita'aniif sababii ni ta'a. Sababiin fayyaalee adda tokkos fakkeenyaaf dhibeen adda addaa yoo jiraate tiroorallee uumamuu ni danda'a. Dhibeen kun akkasumas infekshinii ta'uu danda'a. Infekshinii mar'imaanii, kaanserii mar'imaanii illee ta'uu ni danda'a. Infekshinii mar'imaanii, kaanserii mar'imaan gara gadii yookaan bubbuu akkasumas kaanserii fiixee udduu irratti illee yeroo jiraate dhiiguun ni jira jechuudha. Karaa biraan yeroo dhiibbaan bubbuu keessatti uumamu kunis yeroo boolii baanu yookaan immoo yeroo bobbaa bobbaanu akkasumas dhibee garaa kaasaa bulaa ta'e yookaan kiroonik dihaariyaan yeroo jiraate dhibee goga garaa qabaachuu, ulfaatinni qaamaa qixa sirrii ta'e ol yookaan obeesitiin jiraachuu fi ulfa ta'uun isaan kun sababiilee hemorrhoidiin akka uumamuuf sababii ta'an yommuu ta'u, kanneen biroon nyaata qulqulluu ta'an yookaan immoo nyaata faayibarii hin qabne yeroo baay'ee soorachuudhaan yeroo hunda meeshaalee adda addaa ulfaatina guddaa qaban dhiibuu yookaan harkisuudhaan umuriin dabalaa adeemuu fi wantoonni kunis rakkoo dhiiguu udduu fiduu ni danda'u jechuudha yookaan rakkoolee hemorrhoidii jedhamu sana fiduu ni danda'u jechuudha. Yaalaa fi gargaarsa nama dhibee hemorrhoidii yookaan immoo dhiiguu udduu gara gadii qabuuf taasifamuu qabu maal faadha isa jedhuu fi fakkeenyaaf nyaata qaacaa qaban yookaan immoo high fibers foods warra ta'an nyaachuu isaan kunis kuduraalee, fuduraalee fi dheedhota adda addaa of keessaa kan qaban nyaata kana nyaachuun gaariidha. Nyaanni akkasii kunis udaan akka baay'atu, udaan akka laafuu fi isaan kunis immoo udaan salphaatti ba'uu akka danda'uuf dhiibbaa tokko malee salphaatti ba'uu akka danda'uuf waan gargaaraniifidha jechuudha. Kan biraan gargaarsa nuti gochuu qabnu qoricha dibamus ta'e liqimfamu ogeessi fayyaa nuuf kennan sirriitti fudhachuu gara mana yaalaa erga deemne jechuudha. Erga mana fincaanii deemne dhiqachuu fi fiixee udduu keenyaa bishaan keessa cuuphuu yookaan immoo sisbaas isa jedhamu gochuun barbaachisaadha nama dhibee kana qabuuf jechuudha. Kan biraan
gorsaa fi gargaarsa ogeessi fayyaa taasisu hojiitti jijjiiruu yeroo dhibeen kun baay'ee hammaataa adeemee fi yaalota armaan olitti jenne kanaan fooyya'uu didan baqasanii yaaluun illee ni danda'ama waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisisuunii fi gara mana yaalaa deemanii ogeessa fayyaa mariisisuunii fi hordoffii barbaachisaa ta'e gochuun dirqama ta'aa jechuudha. Rakkoolee walxaxaa yaalamuu dhabuu hemorooyidiin yookaan dhiiguu iddoorratti mudatu dhiiguu yookaan dhiita'uu iddoorratti mudatuun dhufan. Rakkoolee walxaxaa yaalamuu dhabuu hemorooyidiin dhufan yookaan complication of hemorrhoid jedhamu yoo ilaallu hir'inni dhiigaa yookaan aneemiyaan jiraachuu ni danda'a. Hudhamuu yookaan ittifamuu dhiigaa ujummoo keessatti inni kunis dhiitoo uumuudhaan dhiitoon kunis dhiigni baay'een futta'ee akka ba'uuf sababii ta'uu ni danda'a. Ujummoo dhiigaa keessatti dhiigni hudhamuu yookaan ittifamuun strangulated hemorrhoid inni jedhamu kun jiraachuu ni danda'a. Inni kunis dhukkubbii baay'ee hammaataa yookaan cimaa ta'e fiduu ni danda'a. Inni kan biraan dhiigni ujummoo dhiigaa keessatti itituu yookaan thromboosed hemorrhoidiin uumamuu ni danda'a jechuudha. Maloota ittisa dhibee dhiiguu fiixee udduu yookaan hemorrhoidiin maal fa'i? Isa jedhuuf dhibee hemorrhoidii ittisuudhaaf nyaata qaaca yookaan faayibarii qaban nyaachuu yookaan high fiber diet isa jedhamu nyaachuu kunis udaan laaffisuu fi baay'inaan akka ba'u gargaara. Kan biraan bishaan baay'inaan dhuguu. Inni kan biraan yeroo bobbaa of keessaa qulqulleessinu ittanuu dhiisuu yookaan immoo pireejeriin garmalee ta'e akka hin uumamne gochuu. Akkasumas sochiilee qaamaa adda addaa hojjechuun maloota ittiin dhibee dhiiguu fiixee udduu yookaan hemorrhoidii kana ittiin ittisnu keessaa isaan muraasadha jechuudha. Egaan jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaan keenya har'aa asumarratti kan xumuru ta'a. Like, subscribe, share gochuudhaan sagantaa hubannoo fayyaa hawaasaa keessan cimsadhaa. Hubannoo fayyaa keessanii cimsadhaa.